Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaya fayyada. Ar'as video biratiin isinii dhufe dhihaadha gara chaanela kiyya welcome. Warri chaanela kanaaf haarawaa please subscribe gochuu hin dagatina. Warri duraanuu subscribe naa gootan galatooma hedduu galatooma isiniin jedha. Ar'a nyaata ijoollee godhaa jira. Chicken nugget. Nyaata ijoolleen hedduu jaalattu yeroo hedduu nama bichisiisti. Garuu mana keessanittis godhachuu ni dandeettanii. Daabboo qabaa. Keessattuu yoo daabboo diqqoo ture manaa qabatta bareedaadha. Daakaa daabboo wanni daakeef diqqoo lukkuu tanaa akka isiin daakamtu na gargaara. Chicken breast itti naqee lukkuu eegas cumin itti naqee kammuun qullubbii adii fi zanjabiila itti naqadha. Barbareellee diqqoo itti naqee harcee boqqoolloo itti naqadha. Asitti isillee wal naaseensifti akka gaarii. Qullubbii adii itti naqadha. Tadaakamte diqqoo irratti dabalee eegas sukkaara diqqishu irra buusaa. Sooqidda maraa eegasan akkanatti walitti daakaa. Akka gaarii akka inni naa wal seenuuf kana hunda maraa walitti daakee eegas eega inni akka gaarii daakamee wal naa seene booda hin bal'ifadhaa asirratti harkumaan akkuma yeroo nyaata akka chappaattiif godhanitti bal'isaa garuu harkumaan bal'isaa. Nyaata bareedaa ijoolleen hedduu jaalatti garuu ka'alaa bituurra ka manatti godhatantu irra bareedaadha. Kunoo akkanatti harkumaan bal'isaa harkaan bal'isee eegas akkanatti qaccee irraa muree akka gaarii sheeppii bareedaa na bahuufi eegas akkanatti didiqqeessee muraa eegaa akkanatti didiqqeessee muree jechuu. Harcee asii qabaa. Harcee tana keessa kaa'ee eegas killee takka qabata dhahadhee harcee keessaa eega baasee killee keessa kaayadha. Eegas deebi'ee ammoo bread crumbs jedha. Bread crumbsiin daabboo goggoysanii daakamee istooraa bitachuu dandeettanii garuu manattis godhuu ni dandeettanii. As dura ka godhee viidiyoo isaa YouTube kiyyarra jirutu jira. Kanaafuu description box keessa isinii kaayaa. Bread crumbs akkatti godhanii yoo laaluu feetan description box kiyya keessa viidiyoo kana yoo posti godhe description box keessa seenaa laalaadhaa hin argitanii akkatti godhanii. Eegas kunoo akkanatti maraa eega godhadhe irraa bu'ee friiza keessa kaa'ee friiza keessa goggoysaa. Kunoo amma goggoysee friiza keessa gara sa'aa 3-4 akkas kaa'ee eega akkanatti hedduullee gootanii gara ji'a lamaallee friiza keessa guddistanii kaattanii yoo xabbastan qofa gabbaastanii xabbasuu fi dandeettanii ijoollee. Amma kunoo zayitiin xiyya ho'itee zayitii xiyya keessa kaa'ee ammoo xabbasuullee yoo hin feenellee oveena jalattis bilcheessuu ni dandeettanii. Har'a xabbaseetiin isin agarsiisaa jira. Kunoo amma eega wadde booda eega isin kalara akkanatti kalara kana taateen bilchaattee keessaa guuraa. Hedduu jaalatanii ijoolleen ka alatti bitanirra kama manatti godhatan irra bareedaadha. Kunoo maraa akkanatti tolchee qophooftee ketchuppii waliin akkasitti nyaatanii. Please subscribe gochuun dagatina chaanela kana warri laaltanii warri subscribe gootan ammas galatooma isiniin jedha. Haga yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebinu nagaya keessa turaa isiniin jedha. Bye.